Yoo yaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Guulallee Miidiyaa Niitoorkii. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dubbisuun kan isin faana turu ana Boonnaa Waabeekote. Duraan dursaa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwadheen injifannoo argadheeraa jedhe. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamuun ibsamee jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti qondaaltonni mootummaa ilmaan hiyyeessaa daandiirraa qabuun mooraa leenjiitti ergaa jiraachuun himamee jira. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun ajjechaa fi dararaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin itti fufee jiraachuun himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Guulallee Miidiyaa Niitoorkii. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwadheen injifannoo argadheeraa jedhe. Guyyaa har'aa wal waraansi jabaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuun himamaa jira. Lolli kunis godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti kan geggeeffame waggaa ta'u wal waraansa isaa hamaa tures jedhamee jira. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaatti magaalaa Saddeq keessatti wal waraansi kun adeemsifamuun dhagahamee jira. Naannoo magaalaa Duukam bakka lamatti, magaalaa Seeraa keessatti bakka tokko, Adulaalaa Mojoo, Wambarii fi Handoo keessatti adeemsifameeras jedhameera. Keessumaa lolli magaalaa Duukam keessa ture daran hammaataa ta'uun hubatameera. Achitti loltoonni mootummaa 47 waggaa du'an 86 immoo madaa'aniiru jedhame. Gama biraatiin lolli kun lixa Oromiyaa bakkoota garagaraa keessatti kan adeemsifame waggaa ta'u Shawaa magaalaa Maqii keessattis ganamarraa adeemsifameera jedhame. Akka jiraattonni ergaa nuun ga'an jedhanitti lolli Duukam keessatti raawwate waan addaa ture jechuun jabina lolichaa simanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ibsatti namoonni nagaan akka hin miidhamneef bobbii geejjibaa ugguruun tarkaanfii ilaalessaa fudhadheeraa jedhee jira. Bakkoota lolli adeemsifamaa turetti uggurri geejjibaa ka'amuun lolli qaamolee hidhatan gidduutti akka geggeeffamu taasisu waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamuun ibsame. Mootummaan Itoophiyaa humna isaa ol teekinooloojii fayyadamaa jiru to'achuu dadhabuun hawaasa nagaa ittiin fixaa jira jedhamee jira. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa guyyaa har'aa haleellaa diroonii raawwateen lubbuu namoota 8 baasuun himamee jira. Mootummaan Itoophiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu bakka addaa Baroo jedhamutti haleellaa namoota nagaa irratti raawwateen namoonni nagaan hoggaa ajjeefaman kanneen madaa'anis jiraachuun gabaafameera. Namoonni haleellaan diroonii irratti raawwate kunneen namoota nagaa fi daboodhaan midhaan waliif sassaabaa kan jiran ta'us mirkanaa'eera. Mootummaan Itoophiyaa diroonii samii ol fagoo keessa kaachisuun waraana bilisummaa Oromooti jedhee namoota nagaa ajjeesaa jira. Gochi kun baatii darbe keessa godina Bunnoo Beddelleetti kan raawwate waggaa ta'u lubbuun namoota 120 darbuun himameera. Kanaan duras godina Shawaa Lixaa aanaa Coobbii keessatti haleellaa diroonii kanaan namoonni nagaan ajjeefamuun ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti qondaaltonni mootummaa ilmaan hiyyeessaa daandiirraa qabuun mooraa leenjiitti ergaa jiraachuun himamee jira. Caasaan mootummaa biyya jeeqaa jiru kunneen ilmaan hiyyeessaa gooyomsuudhaan gara mooraa leenjiitti ergaa jiraachuun ni yaadatama. Ijoolleewwan humnaan qabamuun gara mooraa leenjiitti geeffamaa jiraniif haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Naqamtee gamanumaan biyya keessaniif wareegamuu keessaniif galata qabdu jechuun oduu gaddaa itti himaniiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti namoota hiyyeeyyii gooyomsuun gara mooraa leenjiitti guuraa jiru. Kaan immoo daandiirraa fi gabaa keessaa qabuun kaampii waraanaatti walitti qabaa jirus jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo yerootti loltoota haaraa leenjisuus sababa muuxannoo dhabuu isaaniitiin loltoonni isaa harka kennachaa jiru. Kanaanis waggaa kana keessa qofaa loltoonni 40,000 ol baduun gabaafamee jira. Hunda duraa gootota gaafatee fi biyya keessaniif birmadummaa biyya keessaniitii fi onnee gootummaa Naqamtee dhaalmaa gootota kana duraa qabattanii isinis biyya keessaniif birmadummaa biyya keessaniitii fi onnee gootummaa keessan qabattanii biyya keessaniif kabaja biyya keessaniif birmadummaa biyya keessaniif wareegamuu barbaachisu wareegamuuf of qopheessitanii bakka kanatti kaadhimamtanii waan argamtaniif guddaa galatoomaa
kabaja guddaa jaalala guddaa isinii qabna. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin jirtu jechuun ajjechaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin itti fufee jiraachuun himamee jira. Qaamolee nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jirtu sababa jedhuun namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu fi manneen hawaasaa gubaa jiraachuun gabaafameera. Humnoonni mootummaa kunneen godinaalee Wallaggaa, godinaalee Arsii fi bakkoota biroo keessatti ajjechaa itti fufuun himamee jira. Qaamolee mootummaa kunneen godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaatti maanguddoo tokko nama maqaan isaanii Ibraahim Ahmad jedhamu ajjeesuun himamee jira. Akkasumas Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaa bakka Minjaa Cirree jedhamutti namoota lama maqaan isaanii Amzaa Yuusufii fi Kaajjoo jedhaman humnoota mootummaa kanaan ajjeefamuun hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Aanaa Martii bakka Helaa Akiyyaa jedhamutti namoonni sadii qaamolee mootummaatiin ajjeefamuun himameera. Namoonni Aanaa Martiitti ajjeefaman kunneen Xaayiramaan, Kadir Tolaa fi Amaan Sheeqaadii namoota jedhaman ta'uu isaanii mirkaneeffanneerra. Bifuma wal fakkaatuun godina Buunnoo Beddallee Aanaa Cawwaaqaa fi Daaboo Hannaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabdu jedhuun namoonni nagaan ajjeefamaa jiraachuun hubatameera. Nagaa hin barbaanne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa guutuu keessatti namoota hedduu ajjeesaa jiraachuun ni yaadatama. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Daallee Waabaraatti humnooti mootummaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun maatii dararaa jiraachuun himamee jira. Godinichatti qaamoleen mootummaa ajjecha suukanneessaa fi dararaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan barsiisaa Shifarraa Cindoo fi aadde Yaadasee Hordofaa ilmaan keessantu miseensa shaneeti jedhamuun kaampii waraanaa magaalaa Qaaqee jirutti hidhamanii dararamaa jiraachuun hubatameera. Maatiin kun kanaan duras manni jireenyaa fi qabeenyi isaanii loltoota mootummaatiin jalaa kan gubatee fi magaalaa Dambidollootti fira bira jiraachaa akka turan ragaan arganne ni ibsa. Haa ta'u malee haala jireenyaaf jecha gara magaalaa Qaaqee deemuun mana kireeffatanii jiraachuu eegalanis qaamoleen mootummaa kunneen deemanii qabuun kaampii waraanaa keessatti hidhanii jiru jedhamee jira. Yeroo ammaa kana dararaan qaamolee mootummaatiin irratti raawwatamaa akka jiru hubannee jirra. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskaayibii godhaa isiniin jenna. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan karaa iimeela keenya gulalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.